haaluma argitan kanaan bifuma kanaan jechuudha hiriira bahuudhaan aarii ofii ibsataa turan jechuudha guyyaa kaleessa. Kuni dhibbi tokko hanqachuudhaan mucaa kana ajjeesanii ka'anii jalaa ajjeesanii du'aa fidanii mana jala gatan jechuudha. Ila lamani gadi gara gashirarraati akka biyyattii ilmaana maaraatti akka fannoo goonutan godhiitti miila lamani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم توتا في جالتم توتا أردف توتا كينيا أكم جرتو نجاك أبدو سنين جتة حرمو بك أدا يوكان حالة أداتين جرا كونيكا مبراتين أمون أم بكيتس كدباني إجا بايرة كني مبراتي كوني نورك سيرا بكيتي جباني برندا يوكان سجد مسنا تاني آسا جرا جتشودا إجا تربان تكوف بعدين ترى علينا في مجنة وان علينا في مجنة في فيديو كرتي يأشوا إندنيني إيجا حرموجا كم تيجي ولد تدبيني جرا الفيديو تكو بعد يسني في دنجرا فيديو وان كدو كنا سوشيال ميديا را أسيف تشدي مارو جشودا إيجا فيديو كريمو كم بيكمو إني باي إنسا باي نما دبرو باي نما جبسيسو garam akka bannee maaru namni keessattuu manni Oromoon kuni eessatti akka deemaaru garam akka deemaaru waan nama yaachisudha. Uummanni Oromoo Wallootii fi Arsiin jechuudha. Arsiin haddii wal ajjeessuu hatta islaamummaadhaan illee wal keessa fidanii shahaadaa ashhadu anna Arsii hatta hanga shahaadaa jedhanii Arsiitti amansiisuu jechuudha. Amma sana wal geessaara. Baay'ee isaa miidhaa guddaatu gaara. Akkasumas kana malee kana keessa wal qabatee namallee hin duune jiru nama Wallootu ajjeesse jedhanii nama Arsii jechuudha. Nama Arsii nama kan hin duune jechuudha. Waan baay'eetu deemaa jira. Egaa kana malees immoo akkuma darbe daa'ima waggaa 7 Amaraa keessatti gudeedamtee baay'ee sooshaal miidiyaa irratti deemaa ture. Sana malees immoo har'a akka kan jiru immoo daa'ima waggaa 2 maatii jala fudhatanii ba'anii birrii guddaa gaafatan jechuudha. Birrii danuu gaafatanii egaa birrii danuu kana gaafatanii birrii keessa gara birrii miiliyoona 1 jechuunis jira, miiliyoona 3 jechuunis jira. Egaa namni kun kadhatamee gaafa miiliyoona ila miliyoona gadi bu'ee birrii 300,000tti 300,000 kadhatamee ishi jedhamee birriin kun barbaadamee walitti qabamee birriin 200 fidamu birriin 100 hanqachuudhaan mucaa kana ajjeesanii ka'anii jalaa ajjeesanii du'aa fidanii mana jala gatan jechuudha. Kanaaf uummanni Amaaraa salaamee salfii ba'ee jira. Egaa kuni garamitti akka deemu maaru namaaf hin galu. Meegaa viidiyoo daawwannee walitti adeemnu jara keenya viidiyoo daawwachuun duratti kanneen mana keenyaaf araatatan subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a jenna. Like gochuun immoo viidiyoo ilaaluu eegalaan isiniin jedhaga gara viidiyoo. Ila turo kata kana tan dubara dur. La ilaha illallah. Turo itu dubara dur. Saddam. Miila lamani gadi gara gashirarraati akka biyyattii ilmaana maaraatti akka fannoo goonutan godhiitti miila lamani. Rabbiin kiyya. Rabbiin kiyya. Ilmaan Arsiiti. Ilmaan Arsiiti. Ilmaan Arsiiti. Ashhadu an laa ilaaha illallah jedh. Ashhadu an laa ilaaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jedh. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu ilmaan Arsii jedh. Ashhadu ilmaan Arsii. Nu ilmaan Walloo Amaara jedh. Ilmaan Walloo Amaara. Nu sossomnee si keessa jiraataa jira malee nu nafxanyaa qulqulluudha jedhi nuti ilmaan Amaaraa jedhi. Nu sossomnee jiraatu Ramadaas keessa nu ilmaan nafxanyaa Amaaraa. Nu ilmaan Miniliki jedhi. Ilmaan Miniliki. Walloo isin ilmaan Amaaraati Oromoo irraa achi bayaa jedhi. Jedhiin. Walloo isin ilmaan Amaaraati isaan ilmaan Amaaraati ilmaan Oromoo keessatti. Mahaa dharaawu. namni viidiyoon kun simbira geesse hundi of biratti hin dhiisina. Hundi keessa waliif sheer godhaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni jalqabaa ofirratti lubbuu isaarratti haraama godhe inni ofii isaatiin nu miidhuudha. Osoo dandeettii qabu, osoo beekumsa qabu, osoo paaworii fi jabeenya waan jedhamu hunda osoo harka isaa jiru Rabbiin makhluuqa isaa kan akka fedhe gochuu danda'a. Garuu ofirratti wanni jalqaba haraama godhe zulmii nama miidhuudha.
سنبودا ما جرى ربين وجعلته بينكم محرما جدوك سنت اللي ظلمي والميدو والبوشكسو والهتو والجنو حرام وليت جرى فلا تظالموا أكول الميني أكول بوشلني من ربي سبحانه وتعالى نمني فيديو كان أجرتني تقوتك أجرتي نما يوتاتا نمني نمو ما سر رفتي رباجنا حيوان نمني حيوان سري في حري بيتومتي ورا ربين كالأنعام جدي أكهوري تنياتي أقوملي دبري رفوك أقوملي واتك كان سمون إساكي سنجري يونا ممان كي سنجري يو قرتين ما في ياني حيوان جدم ajjeefamteeti jirti jechuudha. Haaluma argitan kanaan bifuma kanaan jechuudha. Hiriira bahuudhaan aarii ofii ibsataa turan jechuudha. Guyyaa kaleessaadha dallansuu jara ibsataa turan uummanni magaalaa Gondar jechuudha. Daawwattoota dargaggoonii fi manguddoon wal gahanii ibsataa turanii. Wagguu kana yeroo jarri gabbahan immoo qaamni mootummaadha jara battaneeti jira. Egaa akkuma dhaggeeffattan kanatti egaa wanti hundinuu egaa waan garriin deemaaru waan namaa galu miti. An akka kiyyatti waan hin jedhus narkaa badee akkam akka taa'arus naa galaan jiru. Egaa rabbiin nagaadhuma nuuf fidu jenna. Kana bira darbee immoo akkuma dhageessanii wanti namoota kana walitti buusaaru sabboonummaa isa jedhamu kana sabboonummaan ummata keessattuu ummata islaamaatii waliin argu islaamummaadhaa wal jala bada jechuudha dhufee wal keessa islaamummaa balleessa sabboonummaan ummata kana walirraa qooda. Kanaaf egaa uummanni kun obboleewwanii bakka tokko argames nama beektu waa'ee kana haasa'uu hin barbaachisu. Egaa kanaaf waan hin jedhuun qabu gara deemaarru qofa narkaa badeera. Kanaaf mee gama rabbiitti deebinee yaa rabbi nagaa buusii yaa rabbi nu qajeelchii jechuudha qofaan isiniin jedha. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya egaa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti hanga qophii biraatiin walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.